Eenyumaan tiksee malee kuulatoo ashuffee baddaa loon hin gaabbisu. Eenyumaan rafee malee yaa lammii tokkummaa dhabuun nama raffisu. Warri sirna darbeef dibbeedhaan iyyuu kana biyya keessa jiraatu isaanuu ammas dibbeedhaa jiru ofii immigireeshinii keessa baatee deebitanaan jennaan silaa laftoo fagoodha fardaanan dhufaariin jedheen quuqama garaa kiyyaa kanan itti ba'u muuziqaan waan hunduma kiyyaanaaf sadumaa dhugaa haasa'uudhaaf immoo eenyuun waddeessaa eenyuun jaldeessaa jedhe ijoollee waddeessaa haadha kooti ilmi kee reefu sirbite jedheen angaruu biyya abbaa kottan deebi'e nama ajjeeses biyyaan baane dhiisiyaa sirbuu jennaan. Sirbituu manan godhattu jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraatiin an jedha hundeessaan dhugaa isaati garuu sirbiyaa saayilamii gaafachuuf miti kanan sirbiyaan haati warraan koo nama gaariidha ayyaana isheetiin naa milkaa waan hundumtuu jechuu nan danda'a waan hundumtuu maaltu walagaadhaan fedha jedhe kobbortaa ormi namaa baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo diinarraa dhufte. Roorroo ormarraa dhuftee maaltu namaa dhoowwa abbaa dhoowwata malee. Duraan dursa guddaa filatamii weellisaa Haacaaluu Hundeessaan baga nagaan dhufte. Galatoomaa isinis waan kabajanii naaf feertaniif baga nagaan na eegdan. Dhimmaawwan hedduu irratti kan gaaffiif deebii taasisnu irraa egaa intarviiyuu kana dura waa'ee kee namoota garaa garaa irraas odeeffadheera. Tarii odeeffannoon namni garaa garaa naa kennuus wal darbus yookiin wal dha'us mala. Wanni dhugaa ammoo si biraan jiruudhaa fi wanti gaafadhee na deebisaa waliin dura. Muuziqaan siif maali? Muuziqaan anaa fi jireenya kootis firan itti horadhees diinan itti horadhees walumaa galatti muuziqaan ana keessa kooti. Akkaataa jiruuf jireenya hawaasa kiyyaa kanan itti ibsu quuqama garaa kiyyaa kanan itti ba'u muuziqaan waan hunduma kiyyaa anaaf. Akkas. Muuziqaadhaanis immoo yeroo gabaabaatti beekamtummaa argatteetta. Weellistoonni kan hedduun sirba hedduu baasanii booda kan isaan beekamanii kan kee garuu takkaatti kan uummata biratti kan fudhatama argatte. Akka fakkeenyaatti sirba maalan jira. Akkaataatti yaaddee hojjettee fi akkaataa uummanni itti fudhate akkamiin ilaalte? Maalan jira yeroo tokko tokko waan ajaa'ibaati beektaan amma kana uummanni akkas ta'a jedhee si yaanne garuu maalan jira waanuma keessa kiyyaan barreessan yaadatta taanaan yeroo sana waa'ee maaster pilaanii kanatu haasa'ama ture akka Oromoo tokkotti namoota wanti sun yaachise keessaa anasa tokko ture jechuudha. Walaloo sana keessatti gaa waa hedduu tuttuquu yaale maaster pilaanii isaa madheen gadda osoo hin ta'in isa waggaa 130 dura gullalleen kan tufaa gaara abbichuu ture galaan Finfinnee marsee walaloo kana keessatti jechi ture jettu suni qofti ergaa mataa ishee qabdi. Gaaffiin ittaanee ka'u ammoo kan jedhudha. Gaarri sun naannoo qabbannaa beekta taanaani gaara jedhama. Gullalleen kan tufaa gaara abbichuu ture galaan Finfinnee marsee sila akka jaalalaa walirraan fagaannu jaran nu fageesse waggaa 130 dura gullalleetti yaayyaa gullallee ture gaara sanatti abbichuu kanat ture yakkaa fa'at ture galaantu ture amma yoo jette jarreen kana yoo barbaadde gariin meettaa keessa jiru gariin baalee farsii keessa jiru haalli ammarra jiru kun yoo akkaataa kanaan itti fufe carraan Oromoo naannoo Finfinnee jiran hundi carraa yaayyaa gullallee fi yaayyaa abbichuu fi galaanii fi yakkaa ta'aa jechuudha sirbisu kan jedhu achi keessatti. Yaaddoo of keessaa qaba jechuudha. Yaadda'u kana uummanni battalatti galeeraa fi kan hin galleefis gaafatee galeeraaf jechuudha. Maalan jiraanii
kana yaada koo sirriitti achi keessatti yookaan yaaddoo koo sirriitti achi keessatti ibsuu yaale uummannis yaaddoo koo kana galee fi innis yaada isaa yaaddoo koo sheeritti godheedha jechuudha. Baay'ee isa eegdee caalaa jaallatummaa fi beekamtummaa isaa guddateera jechuudha. Baay'ee. Maaliif hawaasnis yeroo sanatti yaaddoodhuma akkasii qaba ture. Sirbi immoo agartee sirba tokko yoo akkam dheerate daqiiqaa 7 yookaan 8 sirbi kun 5 walakkaa natti fakkaata maalan jiraan. Sana keessatti yaada yookaan miira uummata miiliyoonaan lakkaa'amu cuunfite kaa'uun keessee immoo namni yookaan odeessiin kee gaafa understand si godhu kana caala gammachuun hin jiru beektaa. Kanaaf amma ta'e naa milkaa'e reedee yaada. Sirba sana keessatti yaaddootu jira, gaabbiitu jira. Diiganii gaara sana gaara diigamuu mallee gaarri hin diigamu miti. Nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu mallee ifa kun gaarri hin diigamu. Oromoon gaara. Gaarri sun silaa diigamuu hin malu ture garuu diigame. Nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu mallee. Biyyattii kana keessatti seenaa biyyattii kana keessatti sirni cunqursaa darbees haa ta'u kan ammas yaadda'aa jirus haa ta'u qaamni Oromoo fuulleetti lolee moo'ee hin jiru. Hambara Mililik keessan dhalanne Haayile Sillaasee keessan dhalanne garuu Oromoo moo'uudhaaf Oromoo diivaayidid gochuun dirqama qooduun jechuudha. Walumaa galatti nu qoodani silaa nuti qoodamuu hin qabnu ture jechuudha sirbi sun. Erga hiikinaan jette kun immoo galeeraaf hawaasa kiyya cubbuu miti. Achi keessatti egaa harki caala innaan dhaga'u hiikaa walaloo sanaa gaafa hawaasni haasa'u hoggaan dhaga'u harki 95 galeeraaf. Amma kana abstiraaktis miti. Sooretti naadha sooree hirbaan irra buusa qabaa. Seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baasan jaraa. Sobii jaji dhaqee aduudhaan ormi gaafa si qoqqooduu barbaadu. Namoonni tokko Hacaaluun sirba siyaasaa sirbuun beekamaa jiru. Keessumaa kan afaan Oromoo hin dhageenye illee sirba weellisaa siyaasa sirbu sana jedhu. Akkas ta'uuf yaaddaati. An nama siyaasaa miti. Artistii Oromooti. Walleen yookaan artiin immoo qoodni isaa inni guddaan yookaan qoodni ishee inni guddaan jiruuf jireenya hawaasa tokkoo xiinxaluudha. Siyaasa ta'uu danda'a, ikonomii ta'uu danda'a, diina jiruuf jireenya aadaa seenaa uummata kiyyaa wallee kootiin xiinxaluuni nama siyaasaa naman taasisu. Yoo jedhanis immoo hin jibbuun waan dhugaa ta'edha kan artiidhaan kan dabarsuu dandeessu. Waan soba ta'e artiin hin jaallattu keessa dabarsuu hin dandeessu. Tarii dhugaa keetti anaanuu kallattiidhumaanuu naan jedhu. Dhufanii yaada akkasii qabdaati. Maaliif yaada akkasii qabaattee deemtati bara kana keessatti jedhee namni afaan Oromoon dhageenye kallattiidhaan namni qaamni na gaafate jira. Tarii gaahii kaniif ta'uu danda'a. Yookaan ilaalcha kiyya wallee koo keessatti beekee ta'uu danda'a. Namni kamuu ilaalcha malee namni jiraatu hin jiru. Namni kamuu ilaalcha qaba. Anis immoo wallee koo keessatti hawaasan keessaa ba'e profeshinii kootiin abukaatoo ta'uun dirqama waan ta'eef wallee koo keessatti ergaan ani dabarsuu qabu waanuma hawaasni koo keessa jiru jiruuf jireenya hawaasni koo keessa jiru malee waan haaraa miti. Inni immoo inni nama siyaasaati na jechisiisa taanaan ishoo jedheen jalaa qaba akka kan biraa maalan.
Ishoo jetta. Baay'ee bareedaadha. Albamii kee lammataa irratti sirba wasanuu hedduu sirbiteetta maasaan gamaa. Yaa. Waa'ee wasanuu maal beektaa? Wasanuu Diidoon hangafoota sirbitoota Oromoo keessaa isa tokko akka ta'ettan beekaa. Baay'een isa kabajaa, baay'een isa jaaladha. Lubbuusaa marataa godhuuf Rabbi. Sirboonni inni bara sana sirbe kun egaa dhaloota ammaafis si galee remix gochuun dirqama waan ta'eef anani sirbe. Bara sanas gaa quuqaan jirti mitiire. Ammas sanumaa? Haa. Gaaffii maaltu jira? Ifaa bara. Towaa jiraachuu baate waa jennaare nutis. Garuu namoonni tokko tokko maal kaasu sirboonni afaan Oromoo booda kana sirbamaa jiranii kiriitikaal yookiin immoo wanta ergama qaban miti jaalala qofarratti xiyyeeffate yookiin immoo kilippii qofarratti xiyyeeffate kan jedhanii yaada kaasan jiru. Fakkeenyaaf weellistoonni sirba haaraan sirbu tokko qofaa sirbanii immoo achumaan baddu. Qeenxeen kunis baay'achaa jira sirba qeenxee sirbuun. Maal ta'a jabdinneeti? Sirba albama hojjechuu miti qeenxee hojjechuun baay'ee ulfaata. Ispeeshaalii artistoota Oromoodhaaf. Akkuma isin jedhe artistii Oromoo duuba hin jiru. Artistii Oromootti kan quba qabu malee kan quba qabu hin jiru. Kan qubatti qabu malee jechuudha. Maal isin jechuu barbaadeedhanii amma kanayyuu carraaquun isaanii waan isaan galateeffachiisudha akka kiyyaatti. Maaliif chaalenjiin isaan keessa darban jechuudha. Hojjetanii tachumaan baduunu waa lamatti fudhachuu dandeessa. Tokko waan ittiin hojjetan dhabuudha. Kan lammataa immoo waan hojjetanis dhabuudha. Callisamee miti kan sirbamu. Mata dureen ati irratti sirbitu si barbaachisa. Aayidiyaa seedhan sana. Mata duree sana seeraan waan explain godhu akkaataa hawaasa kee hawwachuu danda'u walaloon hin barbaachisa. Walaloo sana kamalee miira keessa miira hawaasa kee keessa seensisu yadalootu barbaachisa. Ispeeshaalii yadaloo. Arrangementiin jira, miiksiingiin jira. Sana booda viidiyoon jira. Viidiyoo hojjechuuf daayirekteerii cimaa si barbaachisa, editara cimaa si barbaachisa. Wantoota baay'eetu walitti qindaa'ee wallee ta'a. Sana gochuuf yeroon hin barbaachisa. Waa'ee mata duree irratti sirbitu yaaduuf yeroon si barbaachisa. Mata duree sana seeraan ibsuuf yeroon si barbaachisa. Yadaloo sana kalaquuf wantoonni kun jiru waan ta'eef yan akka kiyyaatti artistichaaf yeroon hin barbaachisa. Artistoonni keenya mucimoodha kanatti. Rakkina keessa jiran chaalenjii godhanii amma humna isaanii hojjetanii hawaasa isaanii dhaangaa jiru hin ga'us. Baay'een falme artistoota keenyaa. Gaariin hojjette. Gaaffiin kun biraa namoonni baay'ee Haacaaluun biyya jiraa jedhu yookiin immoo Itoophiyaa jiraachisuutti kan ajaa'ibsifatanis immoo nama jiru. Siqun nama waan akkasii baay'ee. Nama wareeru baay'een argaa. Maaliif akka wareeran bitaa nagalaan. Ittaan gammadas immoo. Maaliif ani biyya laman qabu biyya tokkoon qaba mitiire. Dhugaadha. Ameerikaa akkan jiru quba qabaa, Kaanaadaa akkan deemu, biyyoota gugurdatan kana kan deemu quba qaba akkan achi jiru. Biyyoonni akka Ameerikaa kun biyya ibsaan hin banne, biyya bishaan hin banne, biyya jireenya dhala namaaf biyya mijaa'aa ta'anidha. Biyyoota akkasii kana deemuudhaaf namni asii waan qabu gurgurate iyyuu yeroo viizaa bitatee deemu hin beekna. Biyya sana gahanii deebi'uun waan nama ajaa'ibu ta'uu danda'a. Garuu ani waan haaraan goone. Akkuma warri Weemalaa Nashaaluu Weemalaa sirban asii deddeebi'an kanan deddeebi'e mali. Tareen namoonni naana argan kan rifatan hin baramne ta'a. Maaltu barame? Artistiin Oromoo waa'ee quuqama saba isaatii sirbee yookaan waan itti dhaga'ame sirbee yookaan hin hidhamaa yookaan hin ajjeefama. Kanaaf biyyaa bahuu qabada. Kun dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba.
jaalatamus jibbamus dhaloota kanarratti dhaabbachuu qaba. Maaliif jennaan artistoonni Oromoo waan itti dhagahame sirbuudhaaf eeyyama eenyumarraayyuu gaafachuu qabu jedhee yaaduun. Jalqaba gaafan sirbu eenyumtuu na dirqisiisee miti yookaan mata duree natti kennee miti, waan haqaati. Garuu sirbii asaayilamii gaafachuuf miti kanan sirbiyaan. Innaan ba'us immoo immigireeshinii keessa kuteen bahe. Kanaaf manni murtii wanti diinan goone jechuudha. Manni murtii itoo na barbaadu deebi'ee hin dhufne. Sadumaa dhugaa haasa'uudhaaf immoo eenyuun waddeessaa eenyuun jaldeessaa jedhe ijoollee waddeessaa gaafa xiiqiin qabu. Maal jechuudha? Eenyuun waddeessa ta'ee ari'aa eenyuun jaldeessa ta'ee baqata jechuu isaaniiti. Innaa xiiqeeffatan. Warri sirna darbeef dibbeedhaan iyyuu kana biyya keessa jiraatu isaanuu ammas dibbeedhaa jiru garummaa suma jiraatu. Keenya addatti maali? Kana quba qabaachuus qaba uummanni keenya. Darbee moo namni na argu achumaan baqattee inni nu qaaneessita jennee yaannee turres qaamni siin jedhu jira namni. Namoonni akkasii baay'ee natti tolu. Kaan immoo kawaan manni murtii na barbaadee ani magaala keessa deemu maaltu ta'e beektaa? Innaa ji'a lama moo ji'a sadiin dura gara Austraaliyaa kana deemeen ture. Namoota wayiitu dhuguma biyyaa deddeebitaati naan jedhe. Hin jedheen. Of immigireeshinii keessa baatee deebitaa naan jennaan silaa laftoo fagoodha fardaanan dhufaare hin jedheen. Agartee akkamitti si dhiisanii naan jedhe. Jennaan eenyuun jedheen. Warri biyya bulchan akkamitti si dhiisan jennaan akka yakka raawwadhen beeku ture ati ragaa taataa fi yaadachiisin jedheen qaba. Si galee akkamitti namni keenya sammuunsaa akkasitti akka seetaatti ta'u ani hin beeku. Ta'uu hin qabu. Kun gonkumaa ta'uu hin qabu. Kanaafuu namoonni akka raajitti lakkaan jiru. An garuu biyya abbaa kottan deebi'e nama ajjeeses biyyaan baane akka artistii tokkotti nan sirbee waan natti dhaga'ameen sirbee gara fuulduraattis nan sirbaa. Sirbuu keetiin itti gaafatamta qaamni jedhu yoo jiraate takkaa dhokadhee deemeen beekuun qaamni itti gaafatamuu qabda naan jedhee har'as boruu siftaanis bakkan gaafatamuu qabutti na gaafachuu danda'a. Garuu hawaasni kiyya xiinsammuunsaa akkaataa kanaan seetaappi ta'uu hin qabu. Artistoonni keenyas akka wareeranii bahanii biyya ormaa jiraatan jajjabeessuu hin qabu. Biyyoonni namni jaalatee biyya isaa gadhiiseen bahu garuu dhugaa haasa'uudhaaf biyyoota gurguddaa keessa jiraachuun eenyumtuu nama hawwuudha, eenyumtuu hin hawwa. Garuu immoo akkaataa biraatiin nama doorsisuun Ameerikaatti duutis dullumnis jira. Dhugaa sitti muudhaaf otoo duutiif dullumni hin jiru ta'in deebi'u maa waliin soonu. Otoo immoo achitti hafe gaazexeessaan biraa maal jedhee na gaafata beektaa? Acaalu namaa gamtus hin dheensanii wareegamu malee hin jenne akkamitti asitti hafte jedhee na gaafachuun isaan oolu isa jalaa ba'uunis dirqama. Walleen kiyyas na dirqisiisa akkam biyyatti deebi'uusin jechuuf ani biyya ofii maaltu gadhiisa jedheeni booddee immoo gaaffii deebii hin qabne ni deebisuu hin dandeenyetti gaafatamuu jalaas ba'uudhaaf deebi'uudhuma wayyaa walumaa galatti isin jechuu barbaadeeta. Waa'ee haadha warraa kanatti dandeessaa? Haati warraan koo nama gaariidha. Faantuu Damissoo Diroo Beenyaa Turaa Baacaa jedhamti. Erga waliin jiraachuu jalqabne turre almost edda bultiidhaan walitti dhufne waggaa 7. Erga jaalalaa walitti dhufne garuu gara waggaa 15-16
17 ta'a almost. Fagoo jechuudha. Daa'ima ta'een jalqabe jaalladha. Sirbatti aansitee jaalallee galtee jira. Baay'ee nama gaariidha. Ayyaana isheetiin naa milkaa'a waan hundumtuu jechuu nan danda'a waan hundumtuu. Baay'een ishee jaalladha ammoo ilmoo bareedduu tokko naa kenniteetti. Wabii Haacaaluu jedhamti. Amma reefu waggaa 2 guuttiin burraaqxe gaa. Duratti dhiira dhashuu fedhan qabdu? Isa rabbitu namaa kenna namni dubartiin dhalchaa dhiiran dhalcha jedhee miti kan. Garuu ilmoo gaa rabbi sii kenna isa nuu kenne gaa jaalatanii ilmoo fudhachuudha. Hojiin ishee maali? Narsii dhaga'ee dhugaadha? Narsiidha. Garuu amma hojjechaa hin jirtu. Daa'ima kun guddiseette amma ishiin jabaattutti hojjedhu naan jettee anis mirga ishiin eegee. Cidha godhattaniittu garuu? Hin godhanne cidha. Godhuun keenyan oolu gasi waama gaafsan. Gaafasi maal dhabna? Waanuma rabbi jedhettaa nuun gunne ture garuu qubeellaa kaawwanne. Too daa'iman godhatiin dura qubeellaa kaawwanne waggaa 6 dura. Egaa hin nyaatta rakkoon qabu. Hin boo'ineetti. Mana hidhaatti barumsa guddaan baradhee jetta. Albamii kee kan jalqabaa Sanyii Mootis gara Caawulochitti achi keessa teessee akka barreessite kan dubbatte. Barumsa kam argatte mana hidhaa keessaa? Ijoollummaatiinan mana hidhaa seenee namoonni waggaa meeqa fa'aatti seente? Waggaa 17 waggaa 17 na ta'a naan achi seenu. Egaa mana hidhaa keessatti beektaa namoota gurguddaatu jira. Namoota barumsaan illee sadarkaa guddaarra jirantu fa'aa jira. Nama umuriidhaanis fagoo ta'etu jira agartee achi keessatti nama gosa baay'ee argita. Nama jireenyi muuxannoo hedduu isa barsiise nama barumsaanis fagoo deeme namoota akkasii jalaa waa hedduu baratta. Umurii ijoollummaatiin seen dargaggummaa seenee achi keessatti agartee yookaan namni tokko bilchaachuudhaaf yookaan kitaaba dubbisuu qaba yookaan nama dubbisee faan ooluu qaba mitiire. Kacarraa ta'ee achi keessatti maanguddoonni jiran suni baay'ee nu kunuunsuu hiriyoonni koo wajjin hidhamne leevilii tokkorra jira umurii keenyas badaas waliin caallu. Kanaaf achi keessatti bilchaannee baane jechuu barbaadeetanii kan si dinqu keessaa immoo sana dura'anii sagaleedhaan akkan sirbu malee akka walaloo barreessus akka yeedaloo hojjechuu danda'u sin beeku ture naan ala jiru. Sagaleedhaan sirbuu bukkeetti akka dandeettii walaloo barreessuu fi dandeettii yeedaloo hojjechuu kanan bare mana hidhaa sana keessatti. Albama koosa jalqabaa keessatti sirboota 9 achumatti fixee bahe. Sirboota 9? Walaloo isaanis yeedaloo isaanis barreessee jechuudha. Sirboota hafan 3 Simee Tufaatu naa barreesse. Walaleessaa fi yeedaleessaa cimaadha Simee Tufaani. Akkasi kanaaf waggaa 5 keessatti barumsa nan achi keessatti argadhe amma ta'e agartee bilchaadhee akkan ba'u achi keessaa na godhe waanan godhu hunda of eeggannoodhaan akkan godhu na godhe keessattuu of eeggannoodhaan waan na hojjettu. Kanaaf hidhaan qoraasuma dhiira naan jedha ture abbaan kee. Durumaa naana gaafachuudhaaf dhufu jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dhiiraati naan jedha hundeessaan. Dhugaa isaati qoraafameen bahee jechuu barbaadeetan. Waan bareeda. Dur sirbu ko jibbu turani amma maal jedhu yaada isaanii jirameera. Akkuma siin jedhe nama barumsaan deeme baay'ee jaalata. Ammas akkan baradhu na kadhata. Akka aadaatti gaanne akkaataan maatiin si guddise mitiire. Obbolaan isaa 2 Ruusee fi Daandanaa kan jedhaman jiru. Ispeeshaalii lubbuu isaa maaru wasiila kiyya baay'ee na jaalata. Manaa na ari'ee jennaan
maaliif mucaa kana rakkista dhiisee haa sirbu jennaan sirbituu manan godhattu alalee taatee innaa sanatti jechi halalee jedhu sun naan galu ture gaafattaan gaa eegalee so kana kaayyoon isaanii guddaan garuu yookaan mul'anni isaanii guddaan ijoolleen isaa baratanii barumsaan sadarkaa guddaa akka gahan barbaada. Na yaadadhaa sirbaa Wasanoo Diidoo gaafa remix godhe haadha kootiin guddattu jedheen jennaan ilmi kee reefu sirbite jedheen geerarsa sana dhaggeeffate filaas gosti isaa warra beebee booranaati macha jalatti ebirbirsa warra beebee eenyumurraan late laata walaloon jettu tokko jirti sirbittiin innaa ishii bira geessus waan tajaajila godhatanatti fakkaatan naa sananna guddattuun natti mee geerarsitti ishii kobbortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee jettu san jabbiloota ko waan ta'e keessa isaa tuqeen ta'uun beeku reefu sirbee gurbaan kee ilmi kee kun jedheen haadha kiyyaan kana nan yaadadha kuni jechuun naanna'ee fedhiinsa sadarkaa barumsaatiin akkan bakka guddaa qaqqabuuf malee sadarkaa nama irra jiru kana gammachuu hin qabu jechuu koo miti inumaayyuu yaaddaa baay'ee namtu amma akkasi gaa amma gaa yoo jaalate si yoo jibbeesse silaa hoo maal godhatte amma kan isaa qofa miti hankan uummata Oromoo guutuuf abba qabeenyummaan si jijjiirameera mee jabbilee tokko sagaleedhaan naan jetta xiqqoo Enumaan tiksee malee kuulatoo washuffee baddaa loon hin gaabbisu. Enumaan rafee malee yaa lammii tokkummaa dhabuun nama raffisu. Allayyaan allayyumaa maaltu wallayyaan nuurufa jedhe alagaan alaguma maaltu walagaadhaan fira jedhe kobbortaa ormi namaan baatu yoo abbaan ofii baattate malee roorroo diinarraa dhufte. Roorroo ormarraa dhuftee maaltu namaa dhoowwa abbaa dhoowwata malee maaloo jabbiloota koo ya jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa tataati tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafa tataati eemulee yaa boora boorri lolan malee maal gooti koorri. Sagalee bareedaa qabda. Omaan jedhuka. Sanis immoo galatooma. Ati illee ulfaadhu yeroo kee nuti ittiin waliin turteedhaa fi ulfaadhu.